Oromon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee ijaarsa biyyaa keessatti seenaa himuun uummanni seenessa waloo sirnaan akka hubatu gochuuf gahee murteessaa qabaa jedhan yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaan folkloorii fi afaan Oromoo kan ta'an barsiisaa Kaamil Mohammad Lammaa Gammadaatu dubbise. Ijaarsa biyyaa keessatti seenaa himuun seenessa waloo sirnaan uummanni akka hubatu taasisuun gahee murteessaa qaba. Karaa seeneffamaatiin hawaasni seenaa, duudhaa, hambaawwan seenaaf gootummaa inni qabuttiin hubata. Seenaawwan kun tokkummaa cimsuu, gareewwan adda addaa gidduutti wal hubannaa guddisuu, miira boonsaa horachuu kan itti danda'amudha. Eenyummaa sabaa wajjiniinis guddina waloo jajjabeessuu danda'a. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa folkloorii fi afaan Oromoo kan ta'an barsiisaa Kaamil Mohammad seenessa waloo akkasiin ibsu. Seenessi waloo jechuun biyyi tokko akka biyyaatti waan sabaaf lammiileen biyyattii hundi ittiin boonan ittiin ofiman ittiin of mul'isanudha jechuudha. Wanta gargar nu baasu caala wanta tokko nu taasisu hedduu qabna. Akka lammiilee Itoophiyaatti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa of hin jiraanna. Itoophiyaan haala kamiin waa ijaaramtu biyya kana keessa numatu jira. Itoophiyaa kan jedhamti sabaaf sablammii 86 afaan 200 kanatu walitti dhufee biyya Itoophiyaa biyya bifa adda addaa qabdu argama ilma namaa jalqabaa biyya argama bunaa biyya aadaa fi duudhaa seenaa hedduu qabdu biyya takkaa gabroonfamtee been koloniidhaan qabamtee been biyya tokkummaan diina gabroonfachuudhaaf dhufe ofirraa aree kan akka Adwaa waliin qabdudha jechuudha. Seenessi waloo kan ta'e osoo jiru biyya keenya keessatti seenessi qeenxee baroota dheeraadhaaf leellifamaa ture jedhum barsiisaa Kaamil Mohammad. Sirnoonni darban seenessa qeenxee gareen hawaasaa tokko gareen amantii yookiin sabni tokko biyya kanatti boonee abbaa biyyaa ta'e kaan immoo qopheeffamee moggeeffamee moggaatti ba'ee biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun kan warra afaan kana dubbatu warra amantii kana hordofu akka taatetti seeneffama. Itoophiyaan rakkoo amma mul'atuuf illee saaxilamtee sabaaf sablammiin Itoophiyaa barootaaf kaan akka waan hacuucamanitti kaan immoo akka waan biyya kana ijaaraniif of himaa seenessa qeenxeedhaan rakkataa har'allee rakkoo sana keessatti keessaa bahuudhaaf malleen garaagaraa mootummaadhaan qaamolee hawaasaa garaagaraatiin sochiin garaagaraa godhamaa jira. Kun rakkoo seenaan tuulamaa dhufee irra ga'e jechuudha. Itoophiyaan yommuu ibsamtu, Itoophiyaa gootummaan beekamtu, Itoophiyaa tokkummaan beekamtu, Itoophiyaa ka'umsa seenaa dhala namaa taate ta'uu ishee sun barbaachisaadha jedhum yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaan folkloorii fi afaan Oromoo kan ta'an barsiisaa Kaamil Mohammad. Seenessi kun kan inni seeneffamu Itoophiyaadhuma gaafa ibsu Itoophiyaa sabdaneettii taate Itoophiyaa waliin tokkoomtee duultee Adwaa irratti injifatte Itoophiyaatti waliin duultee Karraa Marraa irratti injifatte Itoophiyaa waliin gaafa rakkoo itti dhuftu gaafa Walloo beela'u jimmi qaqqabee gaafa Harargeen beela'u sabaaf sablammiin hundi qaqqabee gaafa Booranni beela'u akka biyyaatti gaafa gaafuma sibiilli lafa uumamu tokko ta'ee wal gargaare ammas immoo fuudhaaf waan walitti fudhannee fakkeenyaaf mootii Abbaa Jifaar fudhachuu dandeenya. Fakkeenyota gaggaarii seenessa waloo kana gabbisan finnee seenessuu qabna. Walitti hidhamiinsa gidduu sabaaf sablammoota Itoophiyaa jiru seenessuudhaan karaa miidiyaatiin illee kun hojjetamuu qaba. Kan dhaggeeffataa jirtan oduu raadiyoo Beenidha. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoon hedduun keessa jiraatanii sabaa fi sablammoonni kunneen baay'ina isaaniitiin hidhata dhiigaa kan qaban aadaa fi safuutiin jiraatanii hariiroo cimaa qabu. Sirnoonni bulchiinsaa darban hidhata sabaaf sablammoonni kunneen qaban laaffisuun kan ofiitti qabuun kan ofirraa achi qabuun hacuucuu fi cunqursaa garaagaraa raawwachaa turanis hidhata sabaaf sablammootaa kana diiguu hin dandeenye. Bu'aa ba'iin sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa darban kan akkamiiti? Har'a seenessa waloo ijaarrachuuf maal waliin qabu dhimma jedhu irratti Duulaa Wayyeessaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaaf qorataa seenaa Dr. Dheeressaa Dheebuu bilbilaan dubbiseeraa dhaggeeffannee walitti deebina.
Dr. Dheeressaa Deebuu Yuunivarsiitii Jimmaarraa toora bilbilaarratti argamu keessatti guddaa galatoomaa. Ayyee galatoomaa sinis lallaaf feertaniif. Sablammoota hedduudha biyya kana keessa kan jiranii waggoota dheeraadhaaf waliin jiraatanii jiru. Baay'een isaanii hiddii hidhatisa isaaniillee hidhata jabaa akka qabuttidha kan himamu. Mee sablammoonni biyya kana keessa jiran seenaawwan waloo akkamii milkeessanii har'a ga'anii ijaarsuma biyyaarraa jalqabee seenaa isaa waliin qooddatan osoo kaasne ilaalle. Turumaa kaasee ariigaan cimaan uummattoota Itoophiyaa Afrikaa gidduutti tureera. Boodammoo humnaanis ta'u iddoo tokko tokkotti karaa nagaa iddoo tokko tokkotti immoo karaa waraanaatiin kaaba Itoophiyaa irraa gara bahaatti gara kibbaatti kan babal'ate humni isin humnaan cabsee uummattoota daddaaf jala erga jechuun sirni jiru baay'ee isaanii jechuun cunqursee saamee ajaa'isaa turellee uummattoonni hariiroon isaan qaban fi wantoonni waloo karaa dinagdee fi hawaasummaa waliin qaban cimeetuma kan itti fufeedha. Waliinis immoo rakkoos yookaan dhiphinas argaa turan yeroo biyyi weeraramtus egaa weerara biyya alaa ofirraa deebisuudhaaf uummattoonni yerootti waliin duulan turedha. Fakkeenyaaf injifannoo Adwaa irratti achiis immoo bara Xaaliyaanii waggaa 40 booda Adwaan booda dhuftee biyya kana qabattu qabsoo taasisuu keessatti goota adda addaa uummattoota adda addaa keessaa ba'an aarsaa immoo fudhatanitti kan ga'an isaan kun egaa wanta waloo waliin hojjetanidha. Humna alaa ofirraa ittisuu humna alaa weerartoota alaa ofirraa horshuudhaaf gahee guddaa kan itti taphatanidha. Kun hundi bu'aa waloo qaba. Akkasumas immoo yeroo beela adda addaa rakkina adda addaa isaan mudatu wal gargaaranii beela sana keessaa rakkina sana keessaa bahuu keenya bara kafuu kan jedhamu bara 1888 hanga 1892 beelli guddaan gaafa Afrikaatti dhalatee keessumattuu uummattoota gara kaabaa baay'ee miidhee kaabaa giddu galeessaa fi amma tokko dhiyaa garuu uummattoonni gara kibbaa turan si baalee arabdii dabalatee fi kibbaa turan dhibeen sun dhibeen loonii horii fixuu warra xaaliyaanii kaabaa galchanii horii Itoophiyaan irratti dabarsanii sun immoo sangoota ittiin qotan akka dhabsiisan taasise booda immoo gogiinsa adda addaa dhufee fardeen illee qotuu akka hin danda'amne fardeen dhumanii horiin baay'een dhumanii kanaan kan ka'e rakkinni guddaan yeroo ga'etti midhaan garbuu qamadii godha taasise xaaliyaa fe'amee beelaan xambi'amaa ture gara giddu galeessaatii fi gara kaabaatii gahaa ture yeroo rakkinaa kana keessa obbaasuudhaaf haala kanaan fayyadamaa turanii baruma dhiyoo keessa bara dargii keessas beelaa 1977 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'e keessatti uummattoonni bakkeewwan adda addaa jiran iddoon beela hin geenye bakka beelli ta'e kana duwwaayyuu miti immoo uummattoonni akka beelaa beelli sun baay'eetu cimee irraa gara beelli sun baay'ee tagatti cimee bara bakka gabbataa gara lixaaf kibba lixaatti akka hubachiifaman taasifamanii haala sanaan uummattoonni kun rakkina keessa ol baasuudhaaf waliif birmachaa kan turanii fi wanta waloo baay'ee yeroo rakkinas yeroo bal'inaas baay'ee kan qaban ta'uu isaanii. Sablammoonni biyya kana keessa jiran hundumtuu qixa ijaarsa biyya kanaa keessatti hirmaadheera jedhanii dubbachuudhaa fi rakkoo hedduun akka turedha kan himamu. Danqaan sun maalimee maaltu rakkoo ta'e? Kan rakkoo kana fidee warruma humnaa zarraaf jechuun ittiin dhaadatu ittiin dubbatu garuu zarraaf jechi jedhu ziraf kan jedhudha dhufe warra nama saamuudhaan beekaman waa hundayyuu saamuutti qabeenya qofa otoo hin ta'in seenaas wanta namni biraa hojjete kan ofii taasifatanii saamanii jiraachuu kan baran sanatu warra saamichaan beekamantu danqaa guddaa ta'e akkuma qabeenya saamaa cuucaa cunqursaa uummata ililsaa turan waggoottan dhibban darbanii fi seenaa hawaasummaa gaa'ii uummattoonni duraan gabbifatanii bara yeroo tokko hedduu itti jiraachaa turan kan gabbisuu dandeessu kan hundi siniif fidee nyaata garaan oomishuu dandeessu nuti midhaan oomishuu barsiisee kan dubbii sobaa seenessa sobaa uumanii uummattoota kana amanee isaanii cabsaa fi haala hin taaneen karaa hundumaan hacuuccaa kallattii maraan irratti geessisaa turanii sanatu uummattoonni adda addaa akka isaan amaleedhaan kana natu hojjetee kuni kootii hawaasummaa kana natu dagaagsee sirna walqixxummaa hawaasaa fidu natu dagaagsee isin miti kan keessanii kan sanyiidhaan darbu kana cuuccaa bal'ate cunqursaa itti baay'atee jala dhaabbachuu hin dandeenye warra cunqursaa fidantu warra sirna baay'ee nama fidantu sirnoota nama sirnoota walqixxummaa sana kan akka sirna gadaa fa'aa kan akka sirna baree fa'aa sirna luwaa fa'aa sheer fa'aa dabaltoo fa'aa lejjukaa jaafaa samugunne fa'aa balleessanii baay'atoo fa'aa balleessanii sirna baay'ee nama miidhuu fi nama hacuucu sirna fiidaalaa kan ofiif uumani ta'u ta'in Awurooppaa fi sirna fiidaalaa durii kan warri Awurooppaa jaarraa 5ffaa amma 15ffaatti keessa turan jaarraa 15ffaatti keessaa ba'an jaarraa 20ffaatti uummanni Itoophiyaatti birfamaa fi raarfamaa jiraate sirna sanatu gaa uummattoonni akka seenaa isaanii qaban wanta gumaacha isaanii haalli guutuudhaan hin dubbatanne kan taasisaa turanii fi seenaan hundumtuu kan isaanii qofa akka ta'e isaanii qofa akka uumameetti yookaan akka hojjetametti seenessaa turan.
turani sanatu uummattoota irratti danqaa ta'ee rakkina guddaa uumaa ture muhammadhaattu dhiibbaa guddaa fidaa kan jiru. Seenaan walumaan hojjetameen garee muraasni kooti jedhee barootaa fi sabab-sablammoota kanneen biroo irraa mulquudhaan ittiin dhaadachaa turuun kun biyya kana keessatti gaaga'ama akkamiiti kan inni dhaqqabsiise? Hariiroo obbolummaa sabootaa irratti dhiibbaa akkamiiti kan inni uume? Fakkeenyaaf xaaliyaanii waggaa 5 biyya kana bulchitu rakkina bulchitoonni warra kaaba uummata miti kan isaaniiyyuu uummanni baay'ee miidhamaadha ture. Seenaan biyya kanaa jireenya uummatichaan calaqqisiisu jireenya isaanii qofa. Isaaniiyyuu immoo Itoophiyummaayyuu ni matan Afrikummaayyuu ni matan nuti sanyii Salamoonii sanyii Israa'elii sanyii Yihudaati jedhanii ofimu Muhammad Zaimana nagada Yihudaa leenca mo'ataa sanyii Yihudaa jedhanii of waamaa turan mootonni biyya kanaati. Kanaafuu hundumtuu isaaniif akka sagadu isaaniif akka bulu kan taasisaa turanidha. Kanaaf uummattoota jidduutti keessumattuu uummata isaan keessaa ba'an sun akka uummata biraa biratti shakkiidhaan ilaalamu taasisaniiru. Garuu uummanni wayyamni uummanni bal'aan gara kaabaas jiru akkuma gara kibbaa ristii isaa lafa isaa irraa saamamuu baatullee haalan taaniin cunqurfamee haalan taaniin gidiraa argaa ture. Beelli yeroo adda addaatti deddeebi'ee kan tambi'aa turedha. Kanaafuu gaaga'ama guddaadha uummattoota jidduutti kan uumaa ture. Uummattoota adda addaa walitti naqanii wal nyaachisaa walii waraansisaa jiraachisaa turan. Uummattootuma kaaba jiranii fakkeenyaaf uummata Amaaraaf uummata Tigraay jidduutti, uummata Eertiraaf uummata Tigraay jidduutti, uummata Eertiraaf uummata Amaaraa jidduutti, uummata Agawuuf uummata Amaaraa jidduutti rakkina uumanii uummattoonni akka shakkii wallaalan, uummata Gumuuziif uummata Agawuu jidduutti, uummata Gumuuziif uummata Amaaraa jidduutti, uummata Gumuuziif uummata Oromoo jidduutti akka wal shakkii fi isatu akkasi godhee isatu seecuucaa ture, isatu gurguraa ture, isa gabroomsaa ture jechuudhaan kan ofii taasisan sana dabsuudhaaf badaa waan ofiif cunqursaa facuucaa ofiif taasisaa turan sana gara biraatti dabarsanii wanta gadhee uummata biraaf kennaa wanta gaarii immoo ofiif fudhachaa isayyuu sanyii mootii qofaaf wanta jedhamu jira. Fakkeenyaaf bara bulchiinsa Haile Sillaasee ijoolleen isaa uummanni biyya kanaa meeqa jedhamee gaafa gaafataman maalumayyuu dabalee 31 caalaa jedhan yeroo itti uummanni biyya kanaa gara miliyoona 30 ol ture. Kanaafuu nu qofatu namaa inni kaan namayyuu miti namummaa namayyuu haala miti kan geessanidha. Kun immoo dhiibbaa xiinsammuu cimaa uummattoota biyya kana irratti keessa waan turedha. Sana keessaa ba'uuf immoo uummattoonni kun keessumattuu hayyoonni uummattoota kana keessaa ba'an kan irratti xiyyeeffatanii waan kana furuudhaaf irratti hojjetaa turan uummata kana barsiisuu uummata kana dammaqsu mirga isaatiif akka dubbatu dhalli namaa kamuu walqixa akka uumamee fi walqixa jiraachuu akka qabu sirni fiidaalaa dhala namaa gitaan hiree gita tokkoffaa gita lammaffaa sadaffaa jedhee hiree inni jiraachisu sun sirrii akka hin taanee fi sirriin sirna walqixxummaa uummattoota hundaayyuu mirkaneessu ta'uu akka qabu irratti hojjetanii amma tokko jijjiiramni 1974 ammas adeemaa kan jiru kun qabsoon bara adda addaatti taasifamaa ture. Uummattoota kana gidduutti walqixxummaan akka dhufu nagaan akka dhufuuf hojjetamaa wanta ture waan ammas mul'atudha. Garuu dhiibbaan kana dura ture sun yookaan immoo hacuuccaa cunqursaa fi saamichi kana dura ture sun amma dhaabbillee uummata kana keessaa bahuu didee eelaa bara baraa ta'ee godaannisa bara baraa ta'ee rakkina guddaa adda addaa yeroo adda addaatti walitti bu'iinsa adda addaa rakkina adda addaa uumaa jira. Kana keessaa bahuudhaaf egaa tokkummaadhaan irratti dammaquudhaan wantoota sirnoonni kana duraa uuman sanaa fi dhiibbaalee sirni hacuuccaa sirni cunqursaa fi saamichaa sun uumee darbe amma danda'ameen hir'isuudhaaf dammaqinaa fi sirriidhaan waan addunyaa wajjin wal qabsiisuudhaan seerota addunyaa wajjin wal qabsiisuudhaan bara globalization digitalization jedhamu kana keessatti namni kamuu nama kaan hacuucee jiraachuu qabu. Jechama biyya kanaa keessatti maaltu jedhama kaalamannaa garba jaazmaachin nuti kana jechuun inni dubbate yeroo itti faarfamaa turee fi inni hojjetamoo yeroo itti dhiibamaa ture isa qotuun afargafii jedhanii kan biyyee kanaaf jedhu dadaldaluun macaanyaa nakaas jedhu kan fe'umsa ciniinee nyaatu yookaan immoo teepha ittiin fe'umsa arreetti nyaatee jiraatu jedhanii maqaa balleessaa turanii warra ogummaa adda addaa qaban ogummaa sibiilaa ogummaa suphee dha'uu wayyaa dha'uu warqee adda addaa baasanii qulqulleessanii faaya taasisuu ogummaa babbareedaa namoota qaban namoota silaa bu'uura teeknooloojii biyya kanaa ta'uu danda'an akka malee hacuucuudhaan akka malee qoollifachuudhaan akka malee ala baasuudhaan loogii adda addaa irratti taasisuun sun biyya kana akka malee miidhee biyyi kunis akka hin guddanne yeroo hunda rakkinaaf gidiraa keessa akka jiraatu kan taasisedha. Haala akkasiitu sirnoota kanaan uumame kun immoo ammaattuu biyyattii kana gadadoo keessa akka hin baaneef dhiibbaa gurguddaa geessisaa. Wanti bu'uuraa har'a jiru borii fi galaa ta'uu danda'u maaltu jira wanti jabaatee dhufuu danda'u laata? Nama qofaaf miti bineensaafuu bosonaafuu mukaafuu biqiltuufuu kan yaadu aadaa gaddasaa qabna. Kan sirna gadaa wal qabatu kan safa Oromoo wal qabatu akkasumas uummattoota adda addaa keessatti wanti wal fakkaatu waa baay'eetu jira. Sana gabbisuudha. Kan walqixxummaa fidu kan walii yaaduu fidu kan nagaa yaadu sana gabbisuudhaan ana tolaana ana qofatu biyyaaf yaadaa dhiisanii hundumtuu walqixxummaadhaan akka biyyaaf yaadu akka gara fuulduraatti egeree isaa sirreessu egeree uummata biyya kanaa akka sirreessuu fi
hundumtuu akka gahee isaa taphatu dammaqsuu haala sanaan biyya qajeelchuutu furmaata guddaa ta'a jedhee. Tolee, toora bilbila irratti argamtanii yaada bal'aa nuuf qooddaniif guddaa galatoomaa. Galatoomaa.